Ajajaan waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa maqaa qabsoo jaalmarroon beekamu BBC waliin gaaffiif deebii taasiseen jilli isaanii gara Taanzaaniyaa imalaa akka jiru himeera. Waayila koo Zalaalam Taaddasaatu dubbisee jalqaba irratti mariin nagaa eegaluu mirkaneessan. Mariin kuni namoota akkasumas biyyoota waliinii dubbatamaa kanaan dura Keeniyaa Naayiroobiitti si'a takka wal argamuuf qophiin ture. Kanarratti nuti jila keenya ergine gama mootummaa abbaa irree kanaan garuu jilli dhufuu hin dandeenye. Ammas namoonni fi biyyoonni dhimmi kun karaa nagaa osoo xumuratee rakkoon Oromoo kun furmaata argatee itti dhimmanii yeroo lammaffaa fi biyya Taanzaaniyaa otola Zaanzibaar irratti akka wal arguun danda'amu guyyaa qabanii. Egaa ammas gama keenyaan jilli gara sanatti socho'aa jiru ni jira. Egaa kanaaf wanni biddeen dhaanamaa jiru kun karaa nagaa woboo waliif fudhannaan kun guyyaan isaa qabameera deemaa jirraa kan dhugaadha. Hayyee kanaan dura mariin jalqabamee ture Keeniyaatti wal arguuf turtanii dhiyeenya moo yeroo akkamii tureen? Yeroo dhiyootti ture waliin argamne yeroo haasa qaamuma kanaaf innis garuu osoo waliin argamiin kaa'ate rakkoo gama mootummaa abbaa irreetti waan mudatee hin beeknu nu jilli keenyi mootummaa fi biyyoota bakka sanatti nu affeeran waliin achitti argamee ture waan yeroo dhiyootti. Tole haga ammaatti kan hin beekamne marii kana kan mijeessaa jiru affeerraa taasisaa kan jiru qaamni sadaffaan isin gidduu jiru biyyoota akkamitti eenyufaati? Qaamni sadaffaan ammatti mul'atee fuulduratti bahee bakka sanatti argamu kana jechuu hin danda'u. Wanti waliin arguuf feenyu hedduutu jira. Ani wanti jechuu barbaadu uummati Oromoos akkasumas waraanni bilisummaa Oromoos wanti hubachuu qabu. Rakkoon Oromoo rakkoo akka gama Tigraay faa sanaa rakkoo sekiuriitii qofaa yeroo gabaabaatti dhumachuu danda'u miti. Rakkoon Oromoo rakkoo bara dheeraa yoo xiqqaate waggoota 150 sanaa olii fi turedha. Rakkoon kun rakkoo guyyaa tokkotti xumuramuu danda'u. Nuti yeroo kamiyyuu yoo ta'e balballi keenya gaafana. Gaaffiin Oromoo osoo rasaasa hin tukaasiin deebii argachuu danda'a yoo ta'e balballi sun bana. Yeroo hundumaayyuu miidiyaa kafasachiisuu carraa argame hundumaan dhaabbanni akka dhaabaas ABO'n ejjennoon isaa nagaaf qabu yoomiyyuu jijjiiramees hin beeku. Garuu egaa waan amma deemaa jiru kuni gara Tanzaaniyaatti wal arguuf wanti murtaa'e kuni faaktarii hedduu qaba. Wantoota hedduu qaba. Waan yeroo tokkotti yookaan guyyaa tokkotti xumura argatu yookaan guduunfaa argatutti